wantanaati ammoo dhiisi malaammaltummaa dhiira duraa miliitoo boreessitu abboomaa. Ashamaa akkam jirtu dhaggeeffattootaa fi hordoftoota Adaamaa Broadcasting Service torbaniin al tokko kan isin bira qaqqabdu qophii mijuu seeraa jalqabdeetii jirti. Qophii mijuu seeraa keenya har'aa kan isiniif dhiyeessinu qopheessee dhiyeessaan Xaayir Gammaduuti Gulaalaan Alamuu Hirphaa. Egaa sagantaan kun torbanitti guyyaa sanbata xinnaa sa'aatii 11 walakkaa 12tti kan isin bira qaqqabu yoo ta'u walta'iinsa dhaabbata raadiyoo ABS fi Inistituutii Leenjii fi Qorannoo Seeraa Oromiyaatiin kan isin bira qaqqabu. Mata dureen mijuu seeraa keenya har'aa wanti isheen irratti xiyyeeffatu mirgi fayyadamtoota maalidha, ija seeraatiin akkamiin ilaalama kan jedhu irratti ogeessa seeraa Inistituutii Leenjii fi Qorannoo Seeraa Oromiyaa obbo Milkii Makuriyaa affeeranneetii jirra. Baga nagaan gara istiidiyoo keenyaatti nu dhuftan. Baga nagaan nu eegdan galatooma. Ulfaadhaa jecha meegaa fayyadamtoota jechuun maal jechuudha? Egaa mirgi fayyadamtootaa ija seeraatiin akkamiin ilaalama? Baay'ee gaariidha. Fayyadamtoota yookiin immoo afaan Ingiliffaatiin consumer kan jennu yookiin shamattoota kan jennu nama kamiyyuu nama uumamaas ta'e akkasuma immoo nama namtolchee jechuun dhaabbilee garaagaraas kan dabalatu oomisha yookiin immoo meeshaalee akkasuma tajaajila bitee kan gargaaramu qaama kamiyyuu jechuudha. Kanaaf namni kamiyyuu namni uumamaas ta'e dhaabbileen garaagaraa fayyadamaadha jechuu dandeenya. Maaliif meeshaa bituun tajaajila bituun inafu waan ta'eef namni kamiyyuu fayyadamtootas jennu kana ala ta'uu hin danda'u jechuudha. Egaa fayyadamtoonni mirgi akka waliigalaatti akka gamtaatti waliin qaban hin jira. Inni kun biyya keenya keessattis yeroo dhiyoo asitti sadarkaa labsiitiin seerota garaagaraatiin beekamtii argachuu eegalee jira jechuudha. Fakkeenyaaf yeroo jalqabaatiif jechuu dandeenya akka labsiitti mataasa danda'e mirgi fayyadamtoota labsii sadarkaa qaama seera baastuu federaalaatiin labsii 813 bara 2006tiin bahee jira jechuudha. Akka naannoottis gosoota oomisha garaagaraa irratti keessattuu oomishaalee qonnaatiin walqabatee fayyadamtootaaf labsii lakkoofsa 234 bara 2013 keessatti fayyadamtoonni oomishaalee qonnaa mirgi isaan qaban labsii kanaan tumamee jira jechuudha. Maaliif eegumsa taasisuun barbaachise shamattootaaf isa jedhu ilaaluun hin danda'ama. Daldaltoonni seeraan ala faayidaa isaaniif hin malle kan gabaan akkaataa sirna gabaa eeganii osoo hin taane sanarra darbanii seera cabsanii mirga fayyadamtootaa kan ammoo miidhanii seeraan ala fayyadamuu danda'an barbaadantu jira waan ta'eef eegumsi kun akkaataa seerota kanaatiin kennamuufiin kan barbaachiseef kanaaf jennee kaasuu dandeenya. Egaa seerota garaagaraa akka biyya keenyaatti jiraniin maal fa'itu fayyadamtootaaf akka mirgaatti eegumsa argate kan jedhu qabxiilee ijoo ta'anii kaasuun barbaachisaadha natti fakkaata. Tokko namni kamiyyuu fayyadamaan tajaajila oomisha namni bitu kamiyyuu odeeffannoo wayitaawaa argachuu qaba. Oomisha tajaajila bitamanii waa'ee oomisha bituu odeeffannoo wayitaawaa qabaachuudhaaf mirga qaba. Kuni labsii oomishaalee qonnaatiin walqabatee labsii 234 bara 2013 bahee akka naannoo keenyaatti keewwata 13 jalatti fayyadamaan kamiyyuu mirgi eeggameef keessaa inni adda dureen isa kan akka ta'e odeeffannoo wayitaawaa oomishaalee bituu irratti haala gatiitii walqabatee qulqullinaan walqabatee oomisha tajaajila dhiyaatuuf irratti odeeffannoo sirrii argachuu qaba jechuudha. Kana yeroo jennu labsii 813 keessattis akkuma kana jechuudha. Labsii eegumsa shamattootaatiif bahe bara 2006 kan bahedha labsiin kun keewwata 14 muraa tokko jalatti oomishni kamiyyuu gabaaf yeroo dhiyaatu tajaajilli kamiyyuu gabaaf yeroo dhiyaatu waa'ee oomisha sanaa odeeffannoo gahaa haalli itti argatu mijachuu qabaa kan jedhu taa'ee jira. Fakkeenyaaf oomishaalee moodeela qaban yoo ta'e moodeelli oomisha sanaa oomishni sun haaraa ta'uu fi kan tajaajile ta'uusaa wanti ibsu haala gabaasaa fakkeenyaaf labsiin amma ibsine labsii 813 irratti keewwata 15 irratti maal jedha dhaabbileen daldalaa suuqiiwwan suuparmaarkettiiwwan oomisha kan dhiyeessan tajaajila kan dhiyeessan dhaabbanni daldalaa kamiyyuu gatii gurgurtaa oomisha sana iddoo ifa ta'ee mul'atutti maxxansuu qaba. Kun maaliif oomishni meeshaan tajaajilli bitamu tokkoon isaa maqaansaa maalirraa akka hojjetame akkasuma immoo gatii ammamiitiin akka bitamee fi akka gurguramu isa kana tajaajilamaan yookiin immoo namni fayyadamaan tokko odeeffannoo waa'ee gatiis waa'ee oomishichaas dabalatee jechuudha.
Kana qofa miti amma keessattuu meeshaalee elektirooniksii meeshaalee akka uffataa kan kana fakkaatan ilaalchise eessatti hojjetame kan jedhu mataasaa guyyaan hojjetame guyyaan tajaajilaan ala ta'u isaan kun hundi dabalatee kan kana fakkaatan leebil kan jennu jira oomisha sana irratti kan maxxanfamu akka sanatti maxxanfame odeeffannoo gahaa ta'e waa'ee oomisha sana tajaajilamaan sana argatee fayyadaman jechuu kiyya. Asirratti namni hedduun kan beeku guyyaa ekspaardeetii isaa qofa. Laalu biyyatti oomishame kanas laaluun faayidaa maal qabaachuu danda'a? Wanta naati ammoo dhiisi mala maltummaa dhiira duraa miliitoo boreessitu abboomaa. Keessattuu fedhii tajaajila fedhii fayyadamtoota jiddu galeessa godhachuudhaa fi qulqullinaan bifa garaagaraatiin filannoon isaa eeggachuu akka danda'uuf murtee sirrii akka murteessuuf fayyadamaan tokko oomisha bitu tajaajila bitu fedhii isaa jiddu galeessa godhatee filachuu akka danda'uu fi odeeffannoo guutuun fakkeenyaaf huccuu yoo ta'e eessatti akka hojjetame maalirraa akka hojjetame oomishni sun odeeffannoo guutuu kan dabarsu uffata sana irratti leebeliin jiraachuu qaba elektirooniksii yoo ta'e akka kana jechuudha. Kun qulqullinaanis fedhii fi filannoo fayyadamaas mirkaneessuun akka danda'amuuf jechuudha. Kanaan alattis kanneen biroo jiru fakkeenyaaf keessattuu oomishaalee qonnaa nyaataa fi dhugaatii kan kana fakkaatanii wal qabatee safartuu fi madaallii haqa qabeessa ta'e yeroodhaan immoo qaama aangoo qabuun kan sakatta'amu. Kuni mirkanaa'uu qaba mirga fayyadamtoota eeguudhaaf labsii kana fakkeenyaaf labsii oomishaalee qonnaa labsii 234 keewwata 19 muraa tokko akkasuma keewwata 23 muraa tokko irratti ibsamee jira. Safartuu yookiin madaallii miizaana kan jennu dhaabbileen garaagaraa oomishaalee gurguran oomisha safartuu ittiin gurguran qabu madaalliiwwan garaagaraatu jiru. Isaan kun safartuu sirrii ta'uusaa haala sirrii ta'een kan safaru kan madaalu ta'uusaa kan kiiloogiraama yookiin immoo litira akka kana kan hin hanne ta'uusaa safartuuleen kun yeroodhaan fakkeenyaaf biiroo daldalaatiin ta'uu danda'a eejensii misooma gabaa ta'uu danda'a qaamolee garaagaraati aangoo kan qaban akkuma gosa oomisha sanaatti jechuudha. Yeroon sakatta'amuu fi safartuuwwan kunneen sirriummaan isaanii mirkanaa'uu qaba. Safartuu sirrii ta'uus immoo irratti maxxanfamuu qaba. Safartuun sun kan mirkanaa'e ta'uusaa tajaajilamaan akka mirgi isaa miidhamneef jechuudha kana keessatti. Safartuu sirrii madaalli sirrii haqa qabeessa kan hin taane kan dogongorsiisaa ta'e daldalaan fayyadamillee akkuma kana itti gaafatamummaa yakkaatiin hanga hidhaatti akka adabsiisu labsiilee kanneen irratti taa'ee jira jechuudha. Wanta naati ammoo dhiisi mala maltummaa dhiira duraa miliitoo boreessitu abboomaa. Egaamee mirga fayyadamtoota kanaan wal qabatee keessumatti yoo mirgi fayyadamtoota kan hin kabajamne yoo ta'e furmaan isaa ija seeraatiin akkamiin ilaalama yookaan gama seeraatiin akkaataa kamiin teessifamuu danda'a? Baay'ee gaariidha. Iddoon itti qabatamaanis ilaalamuu qabuu fi labsiileen seeronni kunneen itti hojiirra ooluu qaban tokko dhimma kanarratti. Mirgoota hedduu tarreessanii jiru labsiileen kuni. Mirgoonni kun immoo hojiirra hin oolan yoo ta'e mirga fayyadamaa kabachiisuun hin danda'amu yookiin immoo kaayyoo seerota kanaa galmaan ga'uun hin danda'amu jechuudha. Kanaaf seerota kana keessatti mirgi fayyadamtootaa kun yeroo hin kabajamiin hafe itti gaafatamummaan dhaabbilee daldalaa irraa ta'u kanneen oomisha yookiin tajaajila dhiyeessan irratti itti gaafatamummaan mirkanaa'u jiraachuu qaba jechuudha. Itti gaafatamummaa kana labsiilee kanneen yoo ilaalle tarkaanfii bulchiinsaa jira. Akkasuma immoo tarkaanfii yakkaa adabbii yakkaa haalli itti hordofsiisuu hin jira jechuudha mirga fayyadamtootaa kana kabajuu dhabuun. Tarkaanfii bulchiinsaa wal qabatee akeekkachiisni afaanii akeekkachiisni barreeffamaa haalli itti kennamuu danda'u hin jira. Fakkeenyaaf labsii 234 bara 2013 bahee kana keewwata 24 yoo ilaalle dhaabbileen daldalaa oomishaalee keessattuu oomishaalee qonnaa dhiyeessan kunneen haala qulqullina hin qabneen yookiin kan geejjibsiisan kan dhiyeessan hanqinaalee garaagaraa mirga fayyadamtootaa miidhuu danda'an amma olitti ibsaa turre kana yoo kan hin kabajne ta'e tarkaanfileen bulchiinsaa kun akka fudhatamuu danda'an hanga hayyama hojii daldalaa dhorkuutti haquutti kan ga'uu danda'u akkasuma adabbii maallaqaas hordofsiisuu kan danda'u adabbiiwwan yookiin immoo tarkaanfiiwwan bulchiinsaa jedhamanii kan taa'an jiru jechuudha. Labsii 813 bara 2006 bahee kana jalattis mirga fayyadamtootaa kana kabajuu dhabuun itti gaafatamummaa yakkaa akka hordofsiisu taa'ee jira jechuudha. Fakkeenyaaf mirgoota fayyadamtootaa keessaa yookiin immoo gochaawwan dhorkaman
gochaawwan mirga fayyadamtoota sarbu jedhamanii dhorkaman keessaa inni tokko oomishaalee garaagaraa walitti makuudhaan haala keessattuu oomishaalee nyaataaf oolan dhugaatiif oolanii wal qabatee haala fayyaa fi lubbuu fayyadamtootaarree balaaf saaxiluun kan dhiyeessan jiru fakkeenyaaf oomisha dhadhaa fi muuzii walitti makuu eeyyeen xaafitti wanti makamu jira yookiin daakutti biddeenatti wanti makamu jira wantoota akka kanaa jechuudha gochaalee yakka akka ta'anii labsii kana keessatti tumamee jira jechuudha fakkeenyaaf gocha akka kanaa kan raawwate yoo ta'e daldalaan tokko yookiin oomisha dhiyeessaan tokko adabbii galii isaa waggaarraa 700 hanga 1010 akkuma ulfaatina dhimmichaatti akkasuma immoo adabbii dabalataan jechuudha hidhaa adabbii hidhaa cimaa waggaa 3 amma waggaa 7 adabamuu akka danda'u labsii 813 keewwata 43 irratti taa'ee jira jechuudha. Isa kanaan ala gochaalee amma kaaseen ala gochaaleen dhorkaman hedduun jiru akkuma kana adabbii hidhaa waggaa 1 amma waggaa 5 kan adabsiisuu danda'an jechuudha. Fakkeenyaaf sababa diinagdee amansiisaa malee economic reason kan hin qabne gatii dabaluu gatii daballiin gatii kamiyyuu sababa diinagdee bu'uureffateeti taasifamuu kan qabu. Fakkeenyaaf meeshaaleen dheedhiin oomishni sun irraa oomishamu yoo dabale gatii sababni diinagdee jira gatii dabaluu hin danda'amu. Sanaan ala garuu sababa akka kanaa osoo hin qabaatiin fakkeenyaaf ayyaana waggaa sababeeffachuudhaan sababoota kan biroo oomishni sun gabaa irratti hir'inni isaa akka uumame fakkeessuudhaan gatii dabaluu isaan kuni akka ammasii kaase adabbii hidhaa salphaa waggaa 1 amma waggaa 5 adabsiisuu kan danda'an jechuudha. Kana malee ammas fayyadamtoota jidduutti loogii uumuu kan barame jira fakkeenyaaf wal beekuu irraa inni kun maamila kiyyaa inni kun amantaadhaanis haa ta'u gosaanis sanyiidhaan kan kana fakkaataniin fayyadamtoota jidduutti gatii garaagaraatiin yookiin oomisha dhiyeessuun yookiin haala qulqullina tajaajila kennamuutiin oomisha dhiyaatuutiin garaagarummaan uumuun loogii raawwachuun akka seeraatti hin gaafachiise jechuudha. Akka ammasii kaase adabbii galii waggaa isaarraa yoo dhaabbata daldalaa ta'e galii waggaa isaarraa hanga 500tti adabsiisuu danda'a jechuudha. Akkasuma immoo dabalataan adabbii hidhaatiinis in adabsiisa. 500 amma 510 galii waggaa isaarraa maallaqaan adabsiisa dabalataan adabbii hidhaa waggaa 1 amma waggaa 5tti adabsiisuu danda'a jechuudha. Loogiin kun bifa garaagaraatiin ibsuu danda'a. Fakkeenyaaf garee ta'etti yookiin namoota kaanitti gurguraa namoota kaan yookiin garee ta'etti immoo hin gurguru jechuus hin danda'u. Maaliif hayyama daldalaa sana kan argate hawaasa mara qixa tajaajiluuf daldala waa'ee dhuunfaa waa'ee qabeenya isaati haa ta'u iyyuu malee tajaajila qixa kennuu qaba daldalaas yoo ta'e jechuudha. Kanaaf akka uummata tajaajiluuf dhiyeessiidhaan tajaajilaan gurgurtaadhaan akka uummata tajaajiluuf itti gaafatamummaadha jechuudha hayyama daldalaa baafachuun. Kanaaf seerri itti gaafatamummaa akka kanaas kaa'eera waliin mari'atanii gatii dabaluu kan jedhudha akkuma kana jechuudha. Gatiin kan murtaa'uu qabu gabaadhaan akka labsii kanarra taa'etti. Wanta naati ammoo dhiisi malaamaltummaa dhiira duraa miliituu boreessitu abboomaa. Gabaatu fedhii fi demand and supply fedhii oomishaa fi dhiyeessii jirutu gatii oomisha tokko gatii tajaajila tokko dhiyeessuu qaba. Kana bira darbamee maal godhamaa yeroo tokko dhaabbileen daldalaa fakkeenyaaf mana foonii yoo fudhanne gatii walii galanii kiiloogiraama tokko irratti hanga kanaan haa gurgurru jedhanii akka sanatti walii galanii gurguruu hin jira jechuudha qabatamaan. Kuni seericha irratti ifatti itti gaafatamummaa hordofsiisa adabbii ammasii caqase kanaan waggaa 1 amma waggaa 5 adabsiisuu danda'a. Mirga shamattootaa irratti mirga fayyadamtootaa irratti dhiibbaa waan qabuuf jechuudha. Kanaaf daldaltoonni waliin dorgomuu qabu malee waliin mari'atanii gatii murteessuu hin qaban. Kuni waliin mari'atanii gatii murteessuu yoo ta'e mirga fayyadamtootaa irratti dhiibbaa malee yookiin immoo cabiinsa sarbamiinsa uumaa waan ta'eef jechuudha. Kanaan ala mirgooti biroos fakkeenyaaf daldalaan tokko nama fayyadamaa isaa yookiin immoo nama meeshaa tajaajila isarraa bitachuu dhufe kabajuu akka qabullee labsii kana keessatti taa'ee jira. Arrabsuu hin qabu gatii waan falmee fi akka bitu dirqisiisuu hin qabu. Kanaaf kabajaa fi mirga namoomaa isaa karaa eegeen keessummeessuu qaba. Kunillee akka ammasii kaasatti kana bira darbamee
kunis keewwatuma amma sii kaasee jalatti itti gaafatamummaa hordofsiisa labsii 813 keewwata 43 jalatti mirga akkasuma immoo keewwata 22 wajjiniin ilaallameen itti gaafatamummaa hordofsiisaa jechuudha. Haala hin malleen qabiinsi haalli tajaajilatti kennee kan mirga isaa tuqu yoo ta'e gatii waan falmeef akka bitu kan dirqisiisu yoo ta'e isaan kun hundumtuu itti gaafatamummaa kan hordofsiisu. Inni kan biraa tajaajila yookiin immoo meeshaa hanqina qabu dhiyeessu qabatamaanis akka rakkootti kan jiru jechuudha. Inni kunis seerichaan eegumsa taasifameera fayyadamtoota. Defective goods kan jedhu defective service oomisha hanqina qabu rakkoo qabu tajaajila kaayyoo barbaadameef kan ooluu hin dandeenye dhiyeessuun mataa isaanii itti gaafatamummaa hordofsiisa jechuudha. Hanqina sana qabaachuusaa fayyadamaan tokko turee kan hubate illee yoo ta'e fakkeenyaaf televezyiinii tokko bittee gara manaa fudhattee erga galtee booda kan hin hojjenne yoo ta'e yookiin immoo hanqina yoo qabaa deesii deebisuudhaaf mirga qabaa. Mirga qabaachuudha fayyadamaan sun. Naa deebisi jechuudhaaf amma yeroo baay'ee meeshaan bitame hin deebi'u jedhamee maxxanfama wannoo daldalaa dhaabbilee daldalaa keessatti. Hanqina qaba taanaan garuu deebisuuf dirqama qaba daldalaan sun mirga fayyadamaa akka eegamuuf jechuudha. Meeshaa hanqina qabu gurguruudhaaf mirga hin qabu jalqaba irratti erga gurguree boodas deebisuudhaaf dirqama qaba. Sababa kanaan baasii garagaraatiif baasii geejjibaatiif kan fayyadamaan baasillee beenyaa kaffaluu qaba. Maallaqa ittiin meeshaa sana bite deebisee oomisha sana deebisee fudhachuudhaaf dirqama qaba. Yoo barbaade immoo daldalaan sun meeshaa sana suphee fi yoo tajaajilamaan sun barbaade hanqina illee yoo qabaate suphuudhaaf yookiin immoo wantoota akka kanaa itti gaafatamummaa akka qabu. Kana yoo taasisuu dhabe garuu itti gaafatamummaa qaba jechuudha. Yakkaanis himatamuu danda'a. Adabbii galii isaarraas immoo 510 galiin waggaatti argatu irraa maallaqaan adabamuu akka danda'u labsiin amma kaasne kun hin ka'a. Inni kan biraa beeksisa dogongorsiisaa advertisement isa jennu kan dhaabbileen daldalaa beeksisni isaan karaa miidiyaas haa ta'u karaa sooshaal miidiyaas haa ta'u dhaabbilee isaan irrattis baanarii maxxansuun isaa haa ta'u beeksisni isaan maxxansan kun haala kamiiniyyuu dogongorsiisaa ta'uu qabu labsicha irratti taa'eera. Waanuma harkaa qaban qabatama ta'uu qaba dhugaa ta'uu qaba jechuudha sirrummaa kan ol ka'ee kan hin jirre ibsamu ta'uu qabu exaggerated kan ta'e ta'uu qabu. Fakkeenyaaf firaashiin kun mijataadha jedhanii gurguruu danda'u. Garuu haalli itti ibsamu sun oomisha sana kan sirriitti ibsu ta'uu qaba jechuudha. Qabatama kan jiru kan ibsu ta'uu qaba. Gatiis akkuma kana gatiin diskaawuntii yookiin immoo hir'isa gatii olaanaatu jira sababa ayyaanaatiin jedhanii maxxansanii sababa kanaan jedhanii maxxansan. Garuu yeroo baay'ee qabatamaa gasuma dura gurguranitti yookiin immoo sanaa olitti yeroo gurgurantu jira. Isa kana qaamni mootummaas hordofuu qaba. Itti gaafatamummaa hordofsiisaa akka ammasii kaase beeksisa sobaa gatiis haa ta'u haala qabiyyee oomisha sanaa irrattis haa ta'u haala tajaajilaa irrattis haa ta'u beeksisni qabatama jiru hin ibsine dogongorsiisaa kan ta'e mirga fayyadamtootaa eeguuf jecha akka itti gaafatamummaa yakka ammasii kaase waggaa tokkoon waggaa 5 adabsiisuu danda'a jechuudha. Egaa kana itti gaafatamummaan mirgoota akka kanaa eegumsa akka kanaa labsiidhaan taa'ee jira. Isa kana garuu gara qaama seeraatti geessuu barbaachisa. Eeruu kennuu barbaachisa. Fayyadamtoota biraa jechuudha. Qaamoleen seeraas immoo isa kana seerota kana sirnaan hubatanii akka seerota kanneen irra taa'ee jirutti itti gaafatama taasisuu qabu jechuudha. Qaamoleen bulchiinsaas akka keessattuu biiroon daldalaa ejensii misooma gabaa hordoffii taasisuudhaaf itti gaafatamummaa qabu jechuudha. Obbo Milkiyaas Mokriyaa Instituutii Leenjii fi Qorannoo Seeraa Oromiyaatti leenjisaa seeraati. Hedduu isin galateeffannaa ibsa bal'aa nuu kennaa jirtaniif gara goolabaatti deemaa jirra. Mirga fayyadamtootaa mirkaneessuu keessatti hawaasarraa akkasuma qaamolee haqaa fi qaamolee mootummaa akkasuma qaamolee adda addaarraa maaltu eeggamame? Wanta naati ammoo dhiisi malaamaltummaa dhiira duraa miliitoo boreessitu abboomaa. Qaamolee haqaarraa akkasuma qaamolee mootummaa biroorraa seerota kanneen hubatanii humna jiru ogeessota dhimmoota kanarratti leenjiin akka kennamu taasisuudhaan mirga fayyadamtootaatti wal qabatee hubannoo gahaa qabaatanii haala kanaan eeruuwwan dhiyaatan kanaan alas immoo hordoffiiwwan taasisuudhaan keessattuu gama biiroo daldalaatiin gama
ejensi misooma gabaa Oromiyaatiin sakattaa barbaachisaa taasisuun hordofii barbaachisaa taasisuun akkaataa kamiin gabaan fi mirga fayyadamtootaa kana kabajaa jira. Daldaltoonni keenya mirga fayyadamtootaa irratti maal fakkaatu? Haalli dhiyeessii, haalli gatii, haalli itti fayyadamaa kana qabataa jiran keessummeessaa jiran mirga fayyadamtootaa kana wajjin akkaataa seerota amma jenne waliin ammam deemaa isa jedhu sakattaa hordoffii taasisuun barbaachisa. Yeroo yeroodhaan akka dura sii kaasigaa wantoota hedduun itti gaafatamummaa qaamolee kanneen itti safartuuwwan madaalliiwwan ittiin oomishaaleen gurguraman sakatta'uu irraa jalqabee haala qulqullina oomishaalee tajaajiloota kennamanii haala gatiin itti murtaa'aa jiru kan kana fakkaatan irratti hordoffii taasisuu baay'ee barbaachisaa jechuudha. Qaamoleen haqaas akkuma kana mirgi fayyadamtootaa maali? Dirqamni daldaltootaa yookiin immoo dhiyeessitoota garaagaraa maali isa jedhu humna namaa isaanii gahoomsuu dhimmoonni akka kanaas gaaffilee mirgaa yakki miidhaawwan hariiroo hawaasaas haa ta'u gama qaamolee kanneenitti iyyanni himanni eeruuwwan yeroo dhiyaatan sadarkaa kanatti xiyyeeffannoo kennuudhaan keessummeessuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Tajaajilamaanis gama isaatiin hawaasni keenya egaa hubannoo qabaachuun baay'ee barbaachisaadha. Hubannoo kana immoo akka uumu fakkeenyaaf biiroon daldalaa fa'aa miidiyaaleen qaamoleen kana keessatti gahee qaban labsii waan ta'eef immoo seerota irratti hubannoo uumuudhaaf abbaan alangaa waliigala Oromiyaas sadarkaa isaa caasaadhaan jiru mirga fayyadamtoota kana irratti hubannoo hawaasaa cimsuun irraa eeggama jechuudha. Egaa hubannoo kana yoo qabaate tajaajilamaan mirga isaa kana gaafachuu danda'a. Mirgi isaa kan sarbame yoo ta'e qaama ilaallatutti qaama seeraa aangoo qabutti iyyatas eeruus himannaas haalli itti dhiyeeffatu jiraachuu qaba jechuudha. Mirga isaa akka mirgaatti lakkaa'aman jiran wantoonni amma kaasne baay'een isaanii mirga fayyadamtoota jedhamanii kan ta'an dhuguma qaama ta'e biratti dhimmi kun dhiyaatee akka dhimma himachiisuu danda'utti ilaalamaa kan jedhu sadarkaa sanatti hubannoon hin jiru waan ta'eef sadarkaa sanatti hubatame gama miidiyaatiinis kallattii kanaan hojii baay'een akka eeggamu dhaabbileen garaagaraa dhaabbileen barnootaas dhimma kana irratti qorannoowwan gaggeessuu qabu. Dhaabbileen qorannoo gaggeessan maaliif dhimmi kun biyyoota garaagaraa keessatti dhimma baay'ee guddateedha. Eegumsi fayyadamtoota dhaabbilee gurguddootu jiru. Associations waldaaleen mirguma kana kabachiisuudhaaf mirga fayyadamtoota kabachiisuudhaaf dhaabbileen hojjetan waldaaleen garaagaraa hundaa'an NGO'wan hundaa'an dhaabbilee ciccimoo ta'antu jiru. Dhaabbileen akka kanarra hin barbaachisu biyya kanaaf waldaa eegumsa fayyadamtoota jiraachuu qaba. Fayyadamaan kamiyyuu dhimmi xiqqaan tokko isa quunname fakkeenyaaf gatiin malleen itti gurgurame yookiin immoo oomisha dogongorsiisaa ta'ee kaniif hanqina qabu itti gurgurame yoo ta'e dhimma kanaaf jedhee hojii isaa dhiisee qaamolee haqaatti eeruu dhiyeessuu akka kana adeemuu dhiisuu danda'a. Dhaabbilee eegumsa fayyadamtoota kanatti yoo beeksise gama sanaan hordofamu gama sanaan tarkaanfileen seeraa barsiisaa ta'an akka fudhataman hordofamuu danda'a jechuudha. Kanaaf waldaan dhimma kanarratti hojjetu associationiin qaamoleen akka kanaa hundaa'uu hin barbaachisaa gama mootummaatiinis kanaan ala immoo keessattuu meeshaalee garaagaraa dhiyaatan kana hanqina dhiyeessitii wal qabatee sababa akka mirga fayyadamtoota kan dhiibaman akka uumamne immoo dhaabbileen yookiin immoo waldaan dhiyeessii oomishaalee tajaajila keessattuu meeshaalee bu'uuraa warra ta'an baay'ee barbaachisoo warra ta'an yeroo baay'ee immoo hanqinni kan irratti uumama meeshaalee nyaataa fi dhugaatii wal qabatan gatii madaalawaa ta'e hawaasa keenyaaf dhiyeessuu kan danda'an isaan kun baay'ee jajjabeeffamuu qabu. Amma hin jira qabatamaan dhiyeessii adda addaa kan dhiyeessan bakka bakkatti isa kana babal'isuun baay'ee barbaachisa. Gama kanaan biiroon daldalaa qaamoleen ilaallatu biroo irratti hojjetu barbaachisa. Wanta naati ammoo dhiisi mala maltummaa dhiira duraa miliitoo booreessitu abboomaa. Dubbii kaastelanii gaafii tokkoon isinii dabaluu barbaade mirga shamartootaa jennu qaamota dhaabbilee daldalaa irraa warra bitatan qofa ilaallatamoo namni dhuunfaa tokko waan tokko gurguruu barbaadeet namni biraa irraa bite ta'a. Waan irraa bite sun namni sun gaafatamuu danda'a. Namni dhaabbata daldalaa hin qabne yookaan meeshaa ofii kan gurguratu jiraachuu danda'a. Meeshaa dhaabbataa haa ta'u socho'aa kan gurguratu qabaachuu danda'a. Sobee yoo gurgurate
waan meeshaan sun hin baasneen yookaan immoo hir'ina qabu wajjin yoo gurguratee jedhe namni irraa bitate sun akkuma dhaabbilee daldalaa yookiin qaamolee gurguran kamittuu gaafachuu danda'a. Inni kun gaafii tokko gaafiin biraa isinii dabalu immoo meeshaalee keessumattuu nyaataaf dhiyaatan yeroo hedduu kan akka aannanii keessatti bishaan naquu, dhadhaa keessatti waan adda addaa gochuu kanniin wantichi gurguramu sun qulqullina isaa wanti ittiin madaalan jira. Baay'ee gaariidha. Gaafiidhuma dhumarratti lammata irratti kaastii irraa ka'uudhaaf meeshaalee wantoota alagaa waan ta'an kan nyaata meeshaalee keessattuu oomishaalee nyaatamanitti dhugamanitti makaman barbarreetti dhadhaatti aannanitti akka kanatti makaman itti gaafatamummaa cimaa akka hordofsiisan adabbii hidhaatiin akka adabsiisuu danda'a waggaa 3 amma waggaa 7tti kana kaasnee turre. Isa kana wal qabatee akkuma amma kaaste meeshaan kana adda baasuudhaaf gargaaru sadarkaa barbaadamutti jiru jechuu dandeenya. Amma eeruun akka kana erga dhiyaate booda qaamni seeraa keessattuu poolisiin qorannaa yeroo gaggeessu dhuguma akka kanatti wanti alagaa ta'e oomisha kanatti makamee jira kan jedhu gama Finfinneetti kan ergamu jechuudha. Sana adda baasuudhaaf teekinooloojii sana adda baasuu danda'u, meeshaa sana adda baasuu danda'u sadarkaa naannootti, sadarkaa magaalotaatti akka argaman fi qorannaa kana akka deeggaran taasisuun in eeggama jechuudha mootummaarraa. Isa kana dhaqqabamaa miti jechuu hin dandeenya garuu eeruun akka kanaa dhiyaate taanaan dhimmichi yakka waan ta'uufi sadarkaa oliitti federaalaattis ergamee akka qoratamu hin taasifamaa jechuudha. Kanaaf inni kun yeroo fudhachuu danda'a dhimmichi qoratamee amma deebi'utti bu'aansaa amma adda ba'utti yeroo murtaa'e fudhachuu danda'a. Kanaan alatti garuu adeemsa haalammasii kaaseen qulqullaa'aa jira jechuun hin danda'ama. Inni kan biraa namoonni dhuunfaa oomisha tokko yookiin tajaajila tokko yoo gurguran akkuma dhaabbata daldalaa akkuma qaama hayyama daldalaa qabuutti itti gaafatamummaa ni qabaatu. Oomishni isaan gurguran meeshaa isaan gurguran yookiin tajaajilli gurguran hanqina qaba yoo ta'e bu'uura olitti amma kaasaa turreen labsicha kan faalleessu yoo ta'e itti gaafatamummaa ni qabu akkuma daldalaa tokkootti jechuudha. Kanaaf namni kamiyyuu kan oomisha tokko tajaajila tokko gurguruu danda'u yookiin oomisheeti yookiin qaama ta'e irraa biteeti. Kanaaf akka oomishaatti yookiin immoo akka qaama bitee gurguraa jiru tokkotti itti gaafatamuudhaaf dirqama qabu jechuudha. Dhaabbata daldalaa irratti qofa miti jechuudha raawwiin labsii kana. Yaada bal'aan ulaattanii maqaa dhaggeeffattoota keenyaan hedduu isin galateeffannaa. Obbo Milkii Makuriyaa leenjisaa seeraa Inistituutii Leenjii fi Qorannoo Seeraa Oromiyaatti leenjisaa seeraa yaada bal'aa keessumatti mirgi fayyadamtootaa maal ka jiru irratti hawaasni hubannoo gahaa akka argatu itti qophooftanii yaada bal'aan ulaattaniif maqaa dhaggeeffattoota keenyaan hedduu isin galateeffannaa. Egaa dhaggeeffattoota kabajamoo fi jaallatamoo turtii keenya har'aa keessumattuu mata duree mirga fayyadamtootaa maalidha kan jedhu irratti ogeessa seeraa Inistituutii Leenjii fi Qorannoo Seeraa Oromiyaa irraa affeerachuudhaan turtii waliin taasifne kanarraa kanumaan kan goolabnu ta'a jechuudha. Torban mata duree biroo irratti kan walitti deebinu ta'a. Qopheessee dhiyeessaan Xaayir Gammaduuti. Gulaalaan Alamuu Hirphaa qophii mijuu seeraa mata duree har'aatiin mirga fayyadamtootaa jedhu kanumaan kan goolabnu ta'a. Qophiin kun yeroo hundaa torbaniin al tokko simbira kan qaqqabu ta'u walta'iinsa Inistituutii Leenjii fi Qorannoo Seeraa Oromiyaatii fi dhaabbata raadiyoo ABS'n isin bira qaqqaba. Ammas qophiilee keenyaaf biroo wajjin turtii gaarii. Wanta naati ammoo dhiisi mala maltummaa dhiira duraa miliitoo boreessitu abboomaa.